Nagaa jirta. Waan amma goona sallaani. Amma sallaani ma booddee baratti hin deebitu. Yeroo lammaffaaf Malkaamuu Sanbataa nama faarfannaa afaan Oromoo keessatti ga'ee guddaa taphatedha. Darbeera jechuun jalqabee faarfannoota isaa hedduu kan nu biraan ga'edha. Amma toora sooshaal miidiyaa irraa kan dubbatamu kun kan inni itti muramuu qaba deebi'ee isteejii yaabbatu jedhu. Kaan immoo lakki waaqayyo isa badee gorsee hindeeffata hojii namaa miti keessan galinaa jedhu. Abukaatoo waaqayyoo miti sinii jedhu. Kaan immoo addaggeedha kun jedhu. Kanaan wal qabsiisee ta'ee tureen bara 2019 akka warra faranjootaatti oduu waa'ee Malkaamuu Sanbataa oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko as baasee ture. Innis Malkaamuun akka inni intala durbaa tokko irraa mucaa godhatee qabu akkasumas isheen hiyyumaan gadadamtee maatiin jibbanii akka rakkina guddaa keessa jirtu ta'ee tureen dubbatee ture. Yeroo sanatti hundumtuu qoosaatti fakkaatee kan hamatamu leencaa kan hamatu adurreedha jechuun haasaa nama baay'ee kofalchiisus naasisus dubbatee ture Malkaamuu Sanbataa. Oduun kun hammam dhugaadhaa? Hammamis ifoomina qabaa? Isin yoo maal jettu laata? 2019 fi 2022 ol faana madaaltanii waaqayyoo dhuguma cubbamaa jaallata, cubbuun jaallatu garuu yeroo namni namootaaf fakkeenya ta'uu malu garuu irra deddeebi'ee yakka akkasii taasisu isin haggama keessanii maal dubbatu? Koomentii jalatti nu barreessa. Haa adabamu jettumoo ciraa masaa isteejii dhiisu jettumoo maal jettu? Yaada keessan nu barreessa. Siinkaa YouTube like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa guddaa galatoomaa. Miidhaa wadhaa yaada keessan kennaa. Partii booddee nagaa jirtan siin. Nagaa jirta. Waan amma goona sallaani. Amma sallaani ma booddee baratti hin deebitu. Amma sallaan itti deebi'uun keenya jiru. Kasama. Lakki. Maalan cufa. Cufa mamoonni. Inni cufa mati jammar. Jaartiin sun maallaa. Beektaa beekas. Siinis wanta dhiyaaboo.